أبعتي حبيبي دمسهم دكامة عايتي حلاوك لكن لازي تعمل nama malsi dari sunan dindan dene cumar wade wal magalati an jirena ne kalau dulu na birana barba tiktok retol bae kulla mulla cundan dara kom kabutur kawaja unda kawaja sinne ke sangaru kawaja nama rabsu midi nama malsi dari sunan dindan dene cumar wade wal magalati an jirena ne kalau dulu kes ture Malaga Jamalille askes jira Malaga nille nagargare jira Mubarak nille nagargare jira umman oromo ballala nagargare ni jira ni alhamdulillah galato mani galata gudda na brakaban hata yo ammo diyu galata sani san anni mallai ni san nakke nasuna ko Mubarak jini jede wanne gara Mubarak bi asli din naga birri Ethiopia milena takam ko bari balamatur milena takka ko bari balama gana kesa Ani wanna ni timbite makina milena taka ko di badag berri bi yatana ko di basadi di jamishan wanna makina kanambe mubaraki wali mariane asdi fi ana bagri da jadi dia denne malak ne obalis ne borille mundura nama dabu ke nawan nolle bayiru raane makina kanati achiba gabanuti makina kanati tanne irra egale akwan bilena Nagura metti sa ummanni ki yakoro moda yokana motu warrakko sanke sambe tibek dugan nagargarani jira gargar sili manamati goda muslana goda mejir hada yo motu yu basin ambas manyan ke sagal yo enin gargar se anajalan ada baban orrun kaban orrun ada baban dia biasa najrate khan ko to inka bu ye chwar bade oma nama kana bira yo adi dake kagar garutai malik kerjer Adin wanni sinna dalchi sun jirta sun akani nama bira hagar garuf nagar gartan male akani malaga kaisan bicha nyande ilmoti yan tibuti fatumi ilman tiya ilman oromoti gajana dade akaisa bira dabatu ilman tana jala kudisa jirta jede dake ilman kana bira daba yoro ambira dabatu moto akawana kabuta kawana rafte di malaltan anumri tiyatana kabaja kudda karna kenitan haya Arra sila gabaya mubaraki wali barbare di bande wan pen gorade ilman dia dara kudi fajun nanda rabbin nakke negaru wallahi akka bede aso ndando akka bede le baccu nando na yoran detan anuman seni ngir amma mal rabbi sunu me wasudatan dukana kabri at digal tu sayo wasudatan maka kiyelle nan le kasina rabbi wasudatan ikala dana gargara bi dana ke sabasa wallahi barbad wa matakkan barbad summa wallahi wa matakkan barbad ilmoti ayyod welle uma ana aswan awalan biji matana kaysa awalan adulle uma watuna rabe jede akka dirachi sut ilmoti ya tasge kanama galgal media rabbasani media fuldur rabatu tanati adamana tiya tasbila kaysa dabate dibela dabate akana si fuldur rabate singara tukaya sin arab sitam Sila sinira arabsa irati sinarab akan irati sinarab sini kabaja oromo tu nabere jida kabaja buddha nanti kenditan wallahi kabaja buddha nanti kenditan wallahi mubatina ke ukran urgan mana tu aman kita na an fundura ke sanda bacum barba isi mabasa rabbi jada adkara buddha ra sila harda ne jamal ki sila ra welisa waide sila ra sheikh waide an sheikh be kusinjat Andarasa beku malik kana sininget darasa galesa shay ni galesa kitab ni rabbi ak tijere ni ma rabbi dakilali ni ma rabbi ofsi besu dalage male dan deti ofisi garsi sun male wallahi summa wallahi ana timidi silana mana rabbuda ka ilmu au baye tujira isa ke mun dan rabbi subhanallah rabbi garu tim beka mujayo tanaralle mujagarralle Nabeka dan detiti yang menjadi tu dah kami ilmu tak kami di Shanggara kabate dete kaca tu ram wangkara nubarsi tu rabbin rutikan jadi ada. Ambo tu wangkara rakane wajah si bulu kabaja nuken di terjadi si bulu rambane wajah kabaja nuram kita ni halaman dia kasila ganyate na ganya narsi kabaja mu kabiya ganya bira ganya ade arsibi. Akame rasta ilmu manarsibi da arabsa jisu bale segana arabsa jisu sani ni. Anarfimi way ade man si komandomian na yodan detan isi wagoda an balla kalle barbar amma kinalle barbar indala kulle ilman de wallahi barbad
وصل لبودي يعني وياك هذا بكا مجازني mana kiyya jalatti Suufiyaantu dhaabne. Suufiyaan irraan deebi'ee Suufiyaan duu dhabe malee Bilaal hin caala dhaabne. Gaafas lola san keessa jira. Gaafa Bilaal mana kiyya jala lola san keessa jira. Ilmaan diya fooqisan gubbaa jira. Silaa balaan ho'ee tol ba'e. Ani ilmoon diya bakka takka dhumne. Ashaangulliitii malee. Ashaangulliitiin boo'u malee maal walii goon Oromoo. Ifaajeen anarra ifaajaan. Ilmoota ni yoona raafuudha. Maaltu isin dhagaamasi? Ummata keenya kabajamoo namoonni kuma sadii dibishanan kuni gara Feesbuukiitiinis warri raawwataatan Jamaal kiyya dhiifama warri dhaggeeffataa jettan dhuftanii. Biyya alaatti ispoonsara nuu ta'uuf ijoollee tiyyaa waan erguu barbaade yoo asiisaan gaafate akkas jedhanii riskii ijoollee teenyaan nu qaban jechuudha. Innaa gaafa wayii waan gargaarsaa uummanni biyya alaa jirtan sagalee nuu ta'a jedhee viidiyoo waraabee gadhiisee guyyaa lammaffaan narraa guban jechuudha. Namuma biyya kanaati malee nama biyya biraati miti. Ani waan siyaasaa hin dubbadhu rabbeedhaati. Nama miskiina akka kiyyaa viidiyoo iyyuu narra gubu jechuun hedduu takka hamilee na cabse. Garuu wanti hundinuu guyyaa eeggata. Alhamdulillahi rabbil alamin gaafa humna kiyyaa ol ta'e beeytaa gaafa guyyaa mucaan asii amrii ta'u namni hundi yoo inni baqate abbaa warraa kiyyatti yoo an bilbilli isaa cufaadha. Anillee miidiyaa irra ba'ee bo'aatiin ture si galee amma osoo aramni sun mana keenya jala mucaan amrii ta'e osoo isaan dhufanii barrii nu rukutanii kaameraa keessatti ijaarsi kiyya miira talellee mul'atee ture lola wayii jira. Ammallee innillee mul'atee jira si galee akka ammoo inni abbaa shanee ta'e hin beekanii mana keenya hin beekanii aramni sun odoo nutti seentee waan maal ta'a akka hundaayyuu hin fitti jechuudha. Si galee hunduu yoo inni baqate maadii kana keessa ganda nu jirru keessa anaaf ilmaan kiyya tafe si galee innaa waan akkasiitu sirifachiisaa uma akkasiitiif waan godhu dhabeetiin online irra ba'ee bo'ee rakkoo kiyya ibsee himadhe amma ammootu inshaallah guruupiillee ijaaranii akkasitti sagalee kiyyallee raayyaa abbaa maccaa biraan naa gaha jedhee har'allee akkanatti sa'a baay'ee maallaqa muraasa wayii nu guuranii jiranii. Guyyaa saabtiitti beellama qabanii jiranii mubaarakillee viidiyoo dalagee tiktookii kiyyarra gadhiisuu danda'u keerra gadhiisinaan jee isin hundi keessanuu na jala seentanii sheerii duwiitii akka isin naagootan kabajaaf jaalalaa isin gaafadhaa naa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Abshirii duwiitii fiigoonaa yaadiin inshaalla rabbis biraa jiraatu kanama tiksu rabbumaa beektaa nafseen gaafa rabbi jedhe malee nama hin baatu waan ta'eef. Sila dandaate fi abshiri yaadi wallahi sifiye sibra jirra video gadhiifte ma duwiitti siifuna inshallah ga dandeefu jechuudha. Abshir. Inshallah. Taba beellamallee akkas. Inshallah yaayena tatoma. Waan namni siin jedhu Kakabutu yubeka wallahi nakula anu yoo tuma biyya guddate jira dhugu ya booytu jira wallahi ijoollee sadii wajjin fi gurraachadha dhugaa qabdi isiin immoo fayyaa hin qabdu rabbiin fayyaa isii haa kennuu fi duraan dursee ijoollee isii wajjin sani achi mootu tajirtu Oromoon bira dhaabbachuu qabdi bira dhaabbachuu qabna Rabbiin ka inshallah rabbi illee nachisi haa baasu obboleetti tiyya dubbiin baay'attee fudhatiin fe'anii. Jechuun barbaadu wallahi sababaa waan ofiitii gargaarsi kunuu socho'e inshallah yaa waan ofii akka namni beeytee waan isii haasa'u miti hedduu takka nama gaariidha qaamaan baay'ee isii beekuu baadhullee waan isii himee hin fixu wallahi yaa rabbiitti himadha malee nama ilma namaatti yoo himtellee homaa siin godhu. Sababa isiiti akka namni naa dhagee sagalee naa ta'ee sochiin kun kan eegalame sababa isiitiif jechuudha inshallah rabbiin hiree keerii qabu hiree gammachuu isiidhaaf hayru umurii isii rabba dheeressu hedduu takka galateeffadheen wallahi beeyte haala an keessa jiru beeku isiidha biyya kana keessaa dhuftee mana kiyyallee dhaaltee jirti bakka himuu barbaachisu waan isiin nuu taatellee sababaadhuma isiitiif wanni kun akkasitti sochii godhamee uummanni miira keessa seenee akkanatti mana isiitti deemee himadhee jennaan wanni kun wanni eegalame guyyaa 4 dura jechuudha. Innaa hedduu takkan isii galateeffachuu barbaada isiniin jedha. Abshir.
akka sanin isi jala in gaafuma jalqaba isin dubbatturraa isi jala dhagayeetiin ture ana waan akkasiiti abbi umrii isi dheeressu haa ta'u waan kana isin amma viidiyoo isaan dalaganii gadhiisaniif sanii viidiyoo san duwitu godhaafi dhagaati duwitu godhaafi abbaan rabbi si laaffiseetiin jedhe abbaan rabbi si laaffisee na argaa osoo hin ta'in na argaa osoo hin ta'in hamma dandeessuun hamma humna kan keetiiti. Siifoo dubbadhu. Amma TikTokiin kiyya kun ka daa'immanii waan ta'eef beeyta amma namni dhufee san jalatti waa baay'ee siin jedhuu danda'a. Arrabni yoo xiqqoo isii parsantii haga yoo baay'ate viidiyoo daa'immanii irratti TikTokiin hin heeyyamu beeytee kaampaanii TikTokii viidiyoo baay'ee narra gubu. Yoo isaan narra wanni godhe siifu viidiyoo yoo gadhiiftu wanti koomenti viidiyoo takkitti hojjetu jechuudha. Viidiyoo takkitti amma fakkeenyaaf irratti hojjetu san waan hiitee gadhiifte akka namni koomenti siirratti hin barreessine godhu. Viidiyoo takkitti gadhiiftu siirratti wanta kan barreessine godhuu dandeessa waan ta'eef hidhisi gartee hiitee gadhiifta rakkoon qabu. Dhuga okay yoo akkas godhe malee inni eeyyamanu beeyte daa'ima kana akka nu bira rakkasanii miti faranjii kana biratti daa'imti baay'ee qaaliidha kabajaa qabdeenyuun caala beeyte viidiyoo baay'ee narra guban waan ta'eef inshaallah isinii jiruu waa hin dhabu jedhee yaada duraanuu annatu rakkoo kiyya dhoskatee amma ammootu namni hundinuu na rifachaa jira nuti akkas ta'uu keetti hin beeknu jechaa jirani yaa'u duraan nu baasuu dhiisuu isaanii dogongora ta'ullee homaa miti. Inshallah amma milkoina du'aa nu godha egaan isinirraa baafataa jedha shi. Ayyaam shirqaari. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni sani koomenti sani viidiyoo takkitti hojjetaa rakkoon qabu duwitiin hidhiniiti. Inni bicha koomenti qofee ni gadhiisi. Okay. Obboleettii keenya si fuudhaafanii dubbisuu barbaade. Viidiyoo jiraas ilaaleetanii baay'ee miira keessa galaa ture wallahi. Rabbiin abshir obboleettii keenya rabbiin si aafiu rabbiin rakkoo sana keessaa immoo bal'ooti si baasu abshirin siin jedha. Wallahi viidiyoo keessa ilaalee ofii kiyyaa imimmaan qabachuun dadhabee ijoollee tokko ijoollee warra feemesaa ijoollee namnis jalaa sagalee jalaa dhaga'u tokko wallahi keessaan deemee si dubbisaan oole. Ijoolleen tokko kan jarri dubbatan akkaawuntii irraa qabu. Akkaawuntii biyyaa sanarratti ijoollee fakkeenyaaf ijoolleen biyya Arabaa irra biyyatti galchuudhaaf isin gargaaruudhaaf dandeettii qabu achirratti isin erguurra hin danda'u namni karaa beekuun akkaawuntii biyyaa wati qabaate achitti galchata achirraatti naanneffachuu dandeessa. Waan akkasiifaa godhadhaa. Viidiyoo akkuma amma jettu kanas immoo hojjedhaati. Wallahi baay'ee isaa miira keessaan gale kan kedheen gadda dhaggeeffadhee si jala taa'ee dhaggeeffadheen. Tokkittiin kiyyas waan bu'aa buusuun jiru ijoollee tokko mari'adheen ture wallahi kan isaas immoo nan dhaggeeffadhee jedhu dhiirtii gameefii jettu malee gabbaaftee maan hin buuftu keessatti boossi malee gaafa lubbuun gamteefii jettee ol baatee bu'a. Kanaafiyyuu obboleettii kiyya rabbiin si aafiu rabbuun rakkoo sana keessaa immoo gizee dhiyootti keessaa si baasu gargaarsi nuti hadha si gargaaru bu'aa siin qabu gargaarsa kan rabbiitu caala aga danda'ameen ijoolleen feemisoota ijoollumti bebbeekuun kun irraa dubbatamee osoo achitti si gargaaruurra achi keessaa haalli mijeeffamee warma daaspooraa kanarraa illee wal qunnamamee baahame waan kanarratti hojjetamu kan ammoo ijoollee sagalee qaqqabanu waan kana wajjin dudubbataa jirra. Wallaanis gahee kootiin amma dandeettii kooti ijoolleen feemisa waan akkanaa yeroo gargaarsaatiif garee hidhannee qabna bakka kana keessatti illee si dubbataan ture. Abshir inshallah keessaa baata asirraan guyyaa si qabames viidiyoo irratti waraabaati akkaawuntii keessan immoo kabiyyaa irra maxxansaa namuu amma danda'u achitti 200 taatu 300 500 taatu amma dandeettii isaatii achitti isiniif abuusu. Namoonni garagaratti yaada kan kee kanarratti
yaada kan kee kanarratti dhugaa baana warroonni biyya arabaa jiranii gara itti galchanii ka fakkeenya yoo gara biyyaa ta'e malee hedduu isaa yookiin achitti fa'aa hin danda'u fa'aa waan ta'uuf isinii gale. Inna waan kana irraayi yoo rabbi isin dandeessiseetiin jedhe nama tokko achi jiraate fakkeenyaaf raayyaa irratti amma dura dubbattee turte. Sagalee kiyyalle akka biraan gaaniidhani mumkin yoo isaan achirraa waan ta'e akaawuntii isaanii warri danda'u asii gara biyyaatitti biyya arabaa irraa jechuudha gamasitti yaala ammoo warri gara biraa jirtan naa yeroo hunda achi keessa osoo hin taane achi keessa biyyuma arabaa san keessa osoo hin taane yoo dandeessan warroonni biyya biraa jirtan akka achi keessa asii daa'imman asii wajjin. Salam alaikum. Rabbi maafjecha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madda welcome. Adde sana irratti dhiifama waa tokko nin jedha karaayyaa sun hoo gabba'ee dubbate malee waan tokko waan ani keessaan gisi tokko waa'ee gargaarsaa uummata Wallaggaa irratti gaafannee turre akkaawuntii gaafannee turre. Maalluun jedhan beetta Ustaad Raayyaanii nama bakka buufadhaati namni sun birriisi walitti qabdanii jettan maqaa ganda bakka jirtan irraa guruupii OTS yoo akka naannootti walitti qabaatanis nam tokko wakiila godhaatii nama hamantan tokko irratti walitti qabaatii natti fidaa jennaan itti geeffamaa ture. Wanta akkasii. Ustaad Raayyaanoo gabbaanii dubbatan malee akkaawuntii yookiin kennanii yookiin akkaawuntii gargaarsa uummanni itti gargaaramu kana kennuu hin mijatu. Bakka tokkotti maallan irra galuu fi maallan ittuu namni yookiin kuma tokko yookiin kuma lama yookiin kuma sadii gargaara waan ta'e. Akkaawuntiin maxxanfamee jira. Akkaawuntiin isaanii maxxanfameera karaa feesbuukiin haa ta'u karaa tiktookiitiin maxxanfamee jira. Warri suuritti illee ta'u guruupii hidhatee akkaawuntiin bakka mara walgahee jira. Sibira ta'e raayyaatti hin argine ta'a. Akkaawuntiin walgahee jira. Akkaawuntiin isaanii ka biyyaa jechuudha maxxanfamee jira. Yoo hin beekne ta'e illee karaa keessaatiin siifuu dubbisiiti. Siifuun siilaatti sanboora nama barbaadu kennuuf hin dandeettaati. Akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa gaafannee isaan ammootu kaayiriyaa isaanii nu kennanii raayyaan abbaa maccaa ta'e sheekaa roobaallee hin dhiyaatu. Nama guddaa gochuu enna yoo. Laanis kanan beeka. Kanuman beekaafani. Awwaan ilaa. Yoo akkas ta'e rakkoota nama amanamuu kana isaanoo kennanii sannu keessaan nu kenna. Hundi isaatu achirratti seena namni ammootu dhuunfaan gargaaruu barbaade anana dubbiseetiin ka akkaawuntii dhuunfaa biyyaa ergeefi malee amma akka maallaqni seenu kuni an harka hin seenu akkaawuntii isaanii irra seenee walitti qabanii ispoonsara nuu ta'u. Malee ustaadonni biyyaa guguddaa waan karoora qabatan. Sun bareedduudha sana keessaan nuuf ergi. Inshallah. Waa jechuu barbaade. Akkasi maddaan illee waa jechuu barbaada natti fakkaata. Maddaan dubbatu. Hayyee invite na godhu keetiif galatoomii akka waan gaariitti jirtanii wanni kun guddoo nu dhukkubsee warri USA keessa jirtanii Jamaal Godii qunnama please. Warri USA keessa jirtan kaashaappii yookaan zeeliidhaan Jamaal Godii qunnama karaan iiziin warri USA fi Kanaadaa jirullee hatta participate ta'uu ni danda'a. Ka ispoonsara ammoo tuyyuu gartee gara Kanaadaa kanatti warri Kanaadaa ittiinki responsibility fudhatan fakkaata. Irraa haasanii irratti dubbataniitiin Euroopiin agartee akkaawuntiin kennamellee ni jira. Akkaawuntii san irrattillee galchuu ni dandeettanii yoo ammootu ka raayyaa abbaa mancaa kana eenallee jettanii ni dandayamaa saniifuu garuu akkaawuntiin warri Euroopiillee maxxanfamee bakka mara maxxanfamee jira. Garuu izisti ani warra USA keessa jiraatu warra Ameerikaa jiru Jamaal Godii qunnamuu ni dandeettanii Jamaal Godii isaanii wal qunnamaa. Kanaafuu Jamaal Godii biratti kaashaappiidhaan easyidha waan daqiiqaa lama sirraa fudhatu miti within secondii keessatti waan ergamuu danda'u kaashaappiidhaa fi yookaan zeeliidhaan ammootu zeelii yoo irra gootan bareeda ture zeeliin agartee horiillee irraa muratu. Kanaafuu warri USA keessa jirtan warri qarqaarsa godhuu dandeettan Jamaal Godii qunnamaa please. Ya, innillee keessa jira, inni isarkallee jira. Haani dhiisnee jira ka haadha isaa Zeeni Aliyyi ka jedhu san dhiisneeti.
amma kabira sunnifameera jamaan illeen jira har'a isuman waliin ture isuma waliin jira jechuudha gargaarsi garuma isaarraan Absolutely, isa wajjin hojjetaa jirra agartee aga dandeettii bakka maraa namuu yaa jira namni callisaan jiru ka ispoonseraallee akkasikaa warra Kanaadaa waan jedhu laallaa karaan iizestiin xiqqoo karaan irra qallalu karaa Kanaadaa sanii inshallah rabbi sin haa qarqaaru jabaadhu uummata akka Oromoo biraa waan takkan taatu rabbiin haa jiraatu jajjabaadhaa isin wajjin jirraa jechuu barbaadeeti galatooma akkasitti warri US please warri US keessattan Jamaal Godii Kaashaappii Zeelii kanaan qunnamuu ni dandeettanii jechuu abbaan rabbi waa sadaqaa godhachuu barbaade. Kanaafuu ammallee Feesbuukii fi kun irratti illee Jamaal hojjetaa jira. Kanaafuu yoo akkasitti irratti hojjetaa jirra Jamaalii wajjin jabaadhaa isin jechuu barbaadeeti. Fi galatooma. Akkasi kun galatoomi madda galatoomaa isinin jedha. Akkasi karaa isin himame hundaanuu hordofuu ni dandeessani. Niin baani isinin jeequ ijoolleen asiin arabbashuu jiranii halkan gaarii isiniif haa ta'u naa galatooma. Ayyee galatoomi atis siif sitti haa tolu waan tokko tokkoon akka qalbiin sin cabne warra koomentii barreessuuf waan nama waa siin jedhu sii gale. Tasa wanti akkasii yoo jiraates ta'e akka qalbiin sin cabne ayyee. Lakki anumata akka qalbiin hin cabu waan akkasiiti bakka kan waamee qawwata filaan. Ilmaan afur guddisaa jecha nama akkasiiti bakka laadhu ayyee bakka lagaan naa bulaa guyyaa gammachuu ta'u.